In Islam, men and women are equal. Equality does not mean identicality. Islaamummaa keessatti dhiiraa fi dubartii wal qixa. Garuu wal qixxummaa jechuun wal fakkeenya jechuu miti. Haala uumamaa irratti hundaa'ee, ka'umsa uumamaa irratti hundaa'ee dhiiraa fi dubartiin garaagarummaa ni qaban. Ijaarsa xiinqaamaatii yookiin fiiziyooloojikaalii, xiinsammuudhaan yookiin saayikooloojikaalii, sirna keessa qaamaatii yookiin baayoloojikaalii, ijaarsa humna qaamaatii yookiin fiizikaalii garaagarummaa qaban. Akkasumas haala uumamaa kanneen irratti hundaa'uudhaan Rabbiin olaane uumaan nu hunda uume isaan lameenifuu qooda kophaatti lafa kaa'eefii jira. Akkasuma Quraana keessa aayataa jira. Suuraa afraffaa suuraa An-Nisaa aayata 32 irratti aayanni kana ja'a. Waan Rabbiin garii keessa walirra caalchisee kanneefi fi nawwinaa. Osoo nutiifillee nuuf taate jettanii nawwinaa jee. Kanaatu sirriidha. Kun sirrii mitifaa hin jeenaa. Isin hin beeytan. Rabbiin ammoo waan isiniif irra gaarii ta'e ni beeka. Wanti isin anaaf gaariidha jettanii addan tarii isiniif gaarii ta'uu dhabuun mala. Wanti isin naafamaadha jettanii addan ammoo isiniif gaarii ta'uu danda'a. Sababaa nuzuula Quraanaa yookiin sababaa aayanni kun itti buufame yoo dubbistan aayanni kun maaliif buufame? Sababni aayanni kun itti buufame waan dubartoonni rasuulaa ergamaa Rabbiitti sallallahu alaihi wasallam mormii takka dhiyeessaniif. Mormiin isaaniitis nuti yoo maaliif jihaadan goone mirgi keenya akka eegamuu barbaanna jaaniin qabeenya dhaaluu yookiin dhaalmee keessatti yoo maaliif walqixxaachuu dhabne jennaan aayanni kun buufame. Loojika waan kana duubaan jiru Rabbiin ni beeka garuu isin hin beeytan. Loojika dhimma dhaalmee aanu isiniif kanneetiin jira. Yaadigaa dubartoonni jihaada godhuu waraana irratti hirmaachuu wayita barbaadan. Ergamaan keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam wayita Aishaa radiyallahu anhaa nuti jihaada godhuu dandeenya jettee gaafattu Sahih Bukhaarii keessatti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam irra caalaan jihaada dubartootaaf hajjii hanqina hin qabne godhuudha jedhanii deebisaniif. Rabbiin maaltu dubartootaaf gaariidhaan beeka jechuu. Akkasumas namoonni Islaamummaa fi Quraanaan faallaa jiranilleen isaanis garaagarummaa jirtu ni beekan. Garuu waan kana amanuun fadhan malee. Addunyaa warra lixaatun miidiyaalee warra lixaa kun cufti warreen Islaamummaatti quba isaanii laachaa jiran miidiyaalee fi warroota biyyoota lixaa kana gaafiidhaan isaan gaafachuu fadha. Warreen Islaamummaan dubartoota cunqursitu jiru kun isaaniifuu warreen dubartoota akkaan cunqursan keessaa warra duraati. Gaafii laaftuu sabloota akkaan isaan gaafadha. Yeroo wal dorgommii ispoortiidhaa maaliif dhiiraa fi dubartoonni kophatti adda baafamanii akka dorgoman taasifaman? Dorgommii Olompikii irratti hogguu wal dorgommii fiigichaa meetira 100 fiigan maaliif dhiiraa fi dhalaa wajjin hin fiineeho? Maaliif dhiiraafis kophatti dubartootaafis kophatti maaliif godharree? Yeroo bishaan daakiitis maaliif dhiiraa fi dhalaa kophaa dorgomsiisan? Silaa waliin dorgomuu qaban ture haa. Yeroo teenisii dirreetii fi baadmintaniitis baadmintii dhiiraa baadmintii dubartootaa ja'aniin maaliif yoo? Waldorgommii tanarratti waan mixed doubles jedhamutu jira. Mixed doubles jechuun dhiira takkaa fi dubartiin takka garee takka ta'anii hogguu dhiira takkaa fi dubartii takka garee biraatti wajjin wal dorgoman. Kana jechuun miseensa garee takkaa keessa nama tokko olaanaa fi tokko gadaantuutu jira jechuudha. Mixed doubles jedhaniin maaliif dhiira lameen gama tokkoon kaayanii dubartoota lameenis gama kaaniin kaayanii waliin dorgomsiisin? Ammoo asirratti isaan gareen takka dhiira takkaa fi dhalaa takka qabdi gareen taanis dhiira takkaa fi dhalaa takka akka qabaattu godhan. Eeguu walqixa kajettan taate maaliif dhiira lameen garee takka gootanii dhalaa lameenis garee takka hin godhirree? Sababni isaa warri lixaa kun dhiiraa fi dhalaan qaamaan garaagarummaa akka qaban ni beekan. Maaliif abbaa murtii Olompikii bira dhayitanii aboo isin maaliif dubartoota cunqursitan maaf hin jenneen? Maaliif dhiiraa fi dhalaa akka wajjin hin fiine dhorkitan maaf hin jenneenoo? Miidiyaan tokkolleen Olimpikiin dogongora dalagajee isaanii mormini jira. Wiimbildanoo mormanii jiranii hin mormine. Waldorgommiin buunyaa yookiin boksiitis ni jirti. Sanoo dhiiraa fi dhalaan akka wal dorgoman maaliif hin goone? Laal hogguu qormaataa yeroo qorumsa kutaa kudhanii dhiiraa fi dhalaanis walumaan ta'anii qormaata fudhatan. Yeroo eebbifamanis dhiiraa fi dhalaan walumaan. Sababni isaanii beekan waan barumsaan wal qabatu irratti dhiiraa fi dhalaan wal qixa ja'an. Garuu hogguu waan qaamaan yookiin waan humnaan dalagan taate garagaras hin ja'an. Waldorgommii bareedinaa ni beektaniimi? Waldorgommii bareedinaa irratti dhiirtinis kopha dorgomti dhalaanis kopha dorgomti. Isaanii waliin dorgomu harkitanii waldorgommii bareedinaa ta dhiiraa fi dubartiinis waliin wal dorgoman ta harkina ni jirti isin harkitanii beeytanii? Maaliif? Sababninis bareedinni dubartiidhaa bareedina dhiiraatirraa garaagarummaa qaba. Kanaafuu warri lixaatis waan kana numa beekan. Garuu waan kana ifatti dhugoomsanii dubbachuun fadhan. Yeroo hedduu dorgommiin tun wal fakkaatti. Yeroo takka ammoo waliin fakkaattu. Tanaafuu dorgommii tamirratti hirmaachuuf dandeettii qaban waan jiru irratti hundoonee murteessina jechuudha. Asitti dhiiraa fi dubartoonni adda adda jennee asumatti ammaas dhiiraa fi dubartiin wal qixa jenna. Garuu rabbii keenya kan uume irra eenyutu caala? Namni rabbiin uume caalaa waa'ee ilma namaa kana beeku Allah malee eenyutu jira? Rabbiin kitaaba isaa Xumuuraa Quraana keessatti bakka dhiiraa fi dubartiin tokkotti ta'anii fi bakka isaan itti garagara ta'anis ibsee jira. Walumaa galatti dhiiraa fi dubartoonni wal qixa garuu tokko miti.
kutaa takka keessa barattoota lama kan A fi B jaamaniitu jira jennee yaadaanaa fudhannu. Qormaata irratti isaan lameenuu 180 argatan. Isaan lameenuu sadarkaa tokkoffaa bahan. Yeroo waraqaa qormaataa tana laaltu gaafiin 10tu jira. Gaafiin 10nuuf jalatti gaafii 10 qabdi. Yeroo waraqaa deebii qormaataa tana qorattan barataan A gaafii 10 duraa keessaa 9 argate, barataan B ammoo gaafii 10 duraa keessaa 7 argate. Deebisaa gaafii duraa keessatti barataan A barataa B irra qabxii wayya qaba jechuudha. Gaafii 10 lammaffaa irratti ammoo barataan B 10 irraa 9 argate, barataan A ammoo 10 irraa 7 argate. Deebisaa gaafii lammaffaa irratti ammoo barataan B barataa A irra qabxii wayya qaba jechuudha. Gaafiilee hafan 8 keessatti jechuun gaafiilee 3 irraa kaasee hanga 10 jala jiranitti isaan lameenuu barataan A fi B'nis 10 irraa 8 argatan. Isaan lameenuu walqixa. Cufaa yoo walitti hidhaane gamtatti 100 keessaa 80 ta'a. Lameenuu walqixa. Garuu gaafii 10 duraa irratti barataa A turra wayyaadha. Gaafii 10 lammaffaa irratti barataa B turra wayyaadha. Gaafiilee hafte cufa keessatti ammoo isaan lameenuu walqixa. Haaluma wal fakkaatuun islaamummaa keessattis Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni beeka jechuudha. Bakka isaan itti walqixa ta'anitti gahee walqixa qaban, bakka itti wal fakkaatanittis gahee wal fakkaattu qabaatan jechuudha. Bakka takka takkatti dhiiraatu irra caalee argama, bakka gariitti ammoo dubartootaatu irra caalee argama. Fakkeenyaaf haadhaa fi abbaa jaalachuu fi garaa laafuu fi keessatti akka hadiisa Bukaarii kitaaba adabaa kitaaba naamusaa boqonnaa lammaffaa lakkoofsa hadiisaa 5971 irratti namni tokko ergamaa rabbiitti dhufee sallallahu alaihi wasallam namni akkaan jaalachuu fi garaa laafuu fi qabu eenyu jee gaafannaan nabiini sallallahu alaihi wasallam haadhateeti sanbooda abbaa keeti jaaniin. Kanaafuu bakka tanatti haati takka yoo abbaa wajjin wal bira qabamte jaalalaa fi gara laafina harka 3 hin caalu ilmaan sirraa harkatti. Kanaafuu bakka tanatti amma haadhaatu irra caalee argame jechuudha. Ta'us garuu mee fakkeenyaaf yoo saamtuun yoo hattuun takka mana kiyya seente jaartii tiyyaa fi intala tiyyaan deemaati hattuu tanaan lola aariyaa amirga dubartootaatittiin amanaa jee yoo seentaa'u. Rabbiin Quraana keessatti suuraa 4ffaa suuraa An-Nisaa 34 irratti dhiirti jajjaboodha dubartii irra humna qaban ja'a. Kanaafuu hattuu sallolee ari'uun dirqama kiyya. Dirqamni dabalataa kan isii gargaaruudhaan irra jira jechuudha. Dhiirti ammaaliifin ilmoo dhaluu dhabe jettee komii dhiyeessitanii jirti? San dalagaa itti fufaata dubartootaati. Dhiirti ammaaliifin daa'ima harmoosisuu dhabe jettee komii dhiyeessitees hin jirtu. Sanis dalagaa itti fufaata dubartootaati. Kanaafuu uumama sirna keessa qaama keenyaa irratti hundaa'uudhaan, uumama xiinqaama keenyaa irratti hundaa'uudhaan, uumama xiinsammuu teenyaa irratti hundaa'uudhaan Rabbiin olaane dhiiraa fi dubartootaafis qooda garaagaraa kenna jechuudha. Yeroo takka takka dhiiraatu irra caalee argama, yeroo takka takka ammoo dubartootaatu irra caalee argama. Walumaa galatti dhiiraa fi dubartii walqixa. Sababa kanaaf yoo mirga dubartoonni islaamummaa keessa qaban Quraanaa fi hadiisa sahihaa irratti hundaa'uudhaan madaalte islaamummaa keessatti mirgi dubartootaa kabajameef ta'uu isaa hubachuu malee filannaa biraa takka illee hin qabdan. Akkasumas islaamummaa keessatti dubartoonni eegamoodha. Hin cunqurfamne jechuudha. Wa aakhiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wa aakhiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin.